nadabam nama kezani ya jalle bichonjetu ya bare duti kakatale ini kan garap kata wa bongkalam nikata wa bongkalam nikata wa kayo malata yo maljerenu nata yo minu derbalata yo misi derbalata ya dirohi Ashama arkafuna urduftuta mati iyu oroytu katatan hundi keessan dambalin jaalala kan torban kana qabadde kan isiniif dhufe ana jeneraaltichi keessan Iyyaasuu Abarraa yoo ta'u torbanoota darban kana keessatti wantoota hedduu dabarsitanii as carraa har'a ga'uu kan argattan hunda keessaniif baga has keessan isiniin jecha har'a kan waliin turtiin keessan miidiyaa yookaan sagalee cunqurfantoota katee Iyo Orotube kataate isin turtiin keessan miidiyaa kana faana ta'u chaayinaaliin kun chaayinaalii keessan sagalee keessan eenyummaa keessan gurra addunyaa irratti yaabee kan lallabu yoo ta'u yoo jajjabeessa yoo cina dhaabbattan inboxiidhaa fi koomentiidhaan ergaawwan jajjabinaa fi yaada qabdan hunda keessa hunda mara yoo cufa nuuf barreessitan isinii waliin jirra isinii waliin dhaabbanne aadaa keenya eenyummaa keenya seenaa keenya addunyaatti baanee lallabuu fi barsiisuu dandeenya. Akkasumas illee quuqqaa Oromoof ilmaan Oromoo irratti taatee adda addaa ta'aa jiran kana hundumaa irratti waliin asii kallattii kanaan tamsaasuudhaan ilmaan Oromoof sagalee taane sagalee kanaan torbanoota kana keessan fageenyaaf dhiyoorra ka dhaabbatan ilmaan Oromoo kan miidhaaf quuqamu Oromummaaf ilmaan Oromoo ta'uuf sabboontummaa isaaniidhaaf alellaa namana hin jedhamne irratti raawwatamu hunda xiyyeeffannee gulaallee qabne asin achas qaariin jirra ilmaan Oromoo akka korbeessa hoolaatti marrachiisuun Oromiyaa keessatti goleewwan hunda keessatti akka hoolaatti hajjeesuuf gurraawtiin itti fufanii jiru ilmaan Oromoo akka salphaaf gatii salphaadhaan balleessaa akka jiran ilmaan Oromoo Oromummaa isaanii akka salphaatti wanna hin ilaalleef jecha lubbuu isaanii qaalii tokkittii qabdu itti wareeguu fi galma Oromummaa ijaaruuf lubbuu isaanii tokkitti dabarsanii kennanii ilmaan Oromoo tiksuuf Oromiyaa dhiigaan tiksuuf bituuf Oromummaa garbummaa jalatti akka hin kufneef jecha lubbuu isaanii kana dabarsanii ka kennaa jiran kanaaf sagalee akkamii qabdu yookaan irratti arra waliin kan dubbannu yoo ta'u wantoota ijoo ta'an shanan tokko irratti waliin dubbannaa innis kunoo isiniif qabadhe kanan jiru yoo ta'u torbanoota kanneen keessatti ilmaan Oromoo Oromiyaa keessatti Oromummaa isaanii qofaaf kan wareegaman waa'ee ilmaan Oromoo irratti waliin dubbanne jalqaba kana irratti goleewwan arfan dhiya ba'a kibba kaaba irratti maaliif ilmaan Oromoo irratti ajjechaan akka salphaatti ta'aa jira ka jettan yoo ta'e sana irratti waliin dubbanna inni lammaffaas hin jira inni ijoo fi gadda keessa kiyya jiru ilmaan Oromoo irratti aleellaa namanaa diroonii fi xiitiidhaan kallattii hundumaan kan rukutamaa jiran kana guddisee jabeessee kara kiyyaan balaaleffachuuf akka Oromoo cufti balaaleffatuu fi asin afeerraa kiyya dabarsuu sagalee kiyya dabarsuu barbaada. Ani ilmaan keessan yoo ta'u tamsaasa kanaan itti fayyadamuudhaan kallattii danda'amuun ilmaan Oromoo Oromiyaa keessatti haala hamtuu kanaan wareegamaa jiran yookaan wareegama qaalii kaffalaa jiran kana Oromoon akkamiin ilaala ilmaan isaati eenyummaa isaaf jedhee gabbee wanna Oromootiif yakka tokko malee mirga lubbuun jiraachuu bineensi takka illee ka qabu Oromoo ta'uu qofaan kan wareegamaa jiran
Kanaaf maaltu jira yookaan furmaati maal ka jettan kun oliin ilaala. Tokkoffaa irratti Oromoof Oromiyaa akka jedhu. Waggoottan sadan arfan darban keessatti Wallagga Lixaa fi godina Booranaa fi Gujii keessatti rakkooleen kun darbee mudachaa ture. Hoggaa sana Oromoon naannawaa nagaaf naannawaa Oromiyaa keessa jiran in sirbu Abiyyi miti Nabiyyi jedhu mootummaan kun waaqarraan obbo'e jedhanii raatanii harka tumanii fi sirbaa uummata turedha. Har'a hin jedhee hin bulee ulfatti wareegaa ture uummati Wallaggaa, uummati Gujii daa'ima dhalataa daandirratti ittiin wareegamaa ture. Gabaree qonnaatitu galuu daandirratti wareegamaa ture. Mana isaatu irratti gubamaa ture. Uummati Wallaggaa yoo ilaaltan akka carraa Heliyaas fa'aa akka mucaa addabaabayii irratti bahee raatee morma isaatti shuguxii hidhuudhaan shanidha jedhanii raatanii aleellaa hammana hin jedhamne kan irratti raawwachiisan. Kun sababa Oromoo ta'aniif qofaaf malee yookaan sabboonummaa afaan isaaniif eenyummaa isaaniif qabaniif malee yakka godhanii miti. Hin beektu hin beekna. Hoggaa sana garuu Oromoo Oromiyaa keessa jiruu fi Oromoo biyyoota adda addaa keessa jiraniif hin galle. Yeroo sana dhugaatti fakkeessa hin dubbata namichi kimi astaayii hin dubbata hin godhaa. Gocha isaa kana isin nama hubataa fi xiinxalaa tarka. Isaan yeroo isaan godhan yeroo isaan dubbatan namoonni caqasanii hin dubbanne hin argin hin galuuf akkamitti galaa ture. Maaliif Oromoo mootummaa Oromoo ta'u isaan kana keessatti immoo seera qabatee jira. Amma waa tokko isinitti hima. Jaalattan jibbitan waggaa sadan kana keessaa darbee 2015 yookaan 2022 kana keessa yoo ilaaltan bakka gonda Oromoon keessaa Hinduun Oromiyaa keessaa yoo jiraate yookaan mana ilma Oromoo ta'e Oromoon daa'ima Oromoo tokko ganda kiyaa Hinduun ilmaan kaafniiti. Ilmaan liqaan bariiti. Ilmaan hidhataati. Ilmaan poolisootaa yoo ta'in ala Oromoon Oromiyaa keessatti yoo xiqqaate ganda tokko keessaa nama 55 aga 500 olitti du'aa ture. Bara wayyaanee keessa yoo kun hin taane. Kanaaf waan tokko isinitti himu. Warra Guduruu jalaa yoo ilaaltan Harummaa Kiiramuu Jaartee Jooree gandoota afaanota jala naanna'anii maqaa Oromoon salphate Oromoo ta'uu itti gadditu yoo ilaaltan aleellaan kan hin jedhamne irratti raawwate yeroo isaan achi keessatti rukuttaan taane rukutamanii akastiin barbadaa'anii qe'ee isaanii irraa buqqa'anii daandirra jiraatan yoo argitan Oromoo ta'uu keetti gaddita. Siyaasni waan biraan eenyummaan kee siyaasarraa bilisa yoo taate amantaa kamiin keessa yoo jiraatte Oromummaa kee dhiiguu sirra. Afaan tokko dubbattee waliin galta. Afaan tokko dubbattee waliin baatee galta. Rakkoo kee walitti afaan kee ni matta. Dhiiga kee yoo murte dhiiga tokko baatta Oromoo wajjin bara. Kun hin dabartiin wanta kana laaltee raattee abbaa barbaadde gurgurta daa'ima kee gabbaaste. Garuu borii seenaan si kasasti. Seenaan hiyyeessan qabdu. Seenaan jooraan qabdu. Seenaan xiqqoon qabdu. Seenaa hojjennaan seenaa xiqqoon qabdu. Seenaa abdii. Kanaaf hin du'in. Namoota baay'ee jajjaboo qabna kan waan gurguddaa waan babba'eessa hojjetanii dhufanii raatanii qixxa kana ga'anii raatanii waan ta'an waan yeroo yartuu keetti argachuu danda'aniif of seenaa waggaa hedduu idimii waggaa 42tti jooranii waan xiqqoo waggaa 3-4 jedhanii raatanii badan. Inni agartuu bor immoo ulfina har'a argattan kana bor salphachuuf hin jirtu. Namoonni akka gootan salphachuuf hin jirtu. Oromummaa keessan dursisiisa. Namoota fakkeenyaaf Eebbisaa Taayyee fa'i Ittiiqaa gidduu galtu. Ittiiqaa fi Eebbisaa yoo lolan dhimma isaaniiti. Dhimma isaaniiti. Isaan nama lama. Rakkoo Oromoo lamaa gidduu Oromoo miliyoonni 60 galuun hin barbaachisu. Yoo gargaartan kallattii isin danda'ameen gargaaruu isin irra jira. Oromoo oraana irra jiru kana. Oromoo lolee gadi qabdanii waan furuu dandeessan furuu. Yoo ati immoo hati abaduu sadii isaatii gargaaraa waan dandeessanii cina isaa dhaabbadha. Rakkoo isaa suphaa. Gadi baatanii raattanii gaafa meestan gadi baatanii gaafa waan ol irratti duultan waa baay'ee jira dhiisus irra jira bakka miidheera balleessira yakkiira balleessaa qaba hin beekna haa ta'u isaan lachuu oliif hiriyyaadha kaleessa oliin hiriyyaa turraan kan isaan akkas ol godhan boris immoo oliin hiriyyaa ta'uu danda'u dhiifama gaafachuu danda'a namni kun gaddeebi'e yookaan waan harkaa fudhee deebisuu fi danda'a sinorri irratti duultan kun immoo bor jibbamuutu sinirree gingilchaa aftamaa lamuufaa
Abtaamuu Lamuufaa gaditti beeraate gingilchaa ture. Baga gingilchi maaliif miidiyaa sanarraan sagaleen isaa tamsaasifachaa jiran gingilchaa isaa jechuudha. Haa ta'u gingilchuu atamsaasifatu malee gadi biyya gingilcha haa ta'u rakkina hin qabu. Gadi ba'uun sirra hin jiru jechuu osoo hin taane quuqama qabdu dubbachuun sirraa jira. Gidduu seentiraatti duula irratti duuluun sirrii miti. Taayyeen kana godhu inni kaleessa akkasuma inni sana ture. Isa dhiisaa Oromummaa tokko karaa gootan fida yoo dandeessan. Kiisii kee baasii birrii miliyoona tokko adeemne birrii waan qabduun isa tumsi. Sii galee isa tumsuu hin dandeessu taanaan callisii taa'e. Waan birrii shan itti qaabillaanne jecha 50 barreessuun simirraan eegamu. Maaliif ittiiqaan anaa fi eebbisaa taa'ee yookaan taa'ee eebbisaa jedhu wanta yartuudha jaarsummaa gidduun darbu jedheen callisee dhiisee jira nama hubataadha. Inni gabbee rakkoo isaan himannee kana na godhan jedhu kanaaf hin dhiisee baga dhiisee hubataa namaa. Eebbisaa taa'ee kanaaf qabsaa ture. Utuu wareegamis isumaaf wareegamaadha biyya isaaf wareegamaadha ilmaan isaaf wareegamaadha. Inni immoo sa'aati rakkina hin qabu. Dadhabina sammuu isaaf isaati malee nama hatamu miti nama hatuuf malamu miti ittiiqaanis yoo ilaaltanii. Ittiiqaan eenyummaa Oromummaa isaatiif kan inni Oromiyaa keessaa hin bahu biyyoota kana keessaa hin bahu jedhee malee miliyoonni tokko inni kadhattuuf osoo hin taane mana dhugaatii tokko yoo ta'an rakkattoota tokkoof kennee darba utuu biyya hambaa keessatti godaanee achi kee jiraataa irra ta'e jechuudha. Oromiyaa keenya jiraata Oromoof wareegama jedhee. Oromiyaan eenyu Oromoon eenyu eebbisaa taa'ee kana yookaan taa'ee eebbisaa kanaadha jechuudha. Kanaaf kan qorra kana asumatti qabadhe bukkee yoo hin darbe Oromiyaa keessatti wareegamaa jiruuf sagalee ta'e bayi gaditti bayi hin sodaatin siin ta'u taanaan bayi akka taa'ee fan ta'in achi kee teesse gaditti ba'aa dubbadhaa ilmaan Oromoo wareegamaa jiru kana irraa dhaabsisaa Oromiyaa mootummaa hin qabne kanaaf mootummaan afilamu jedhaatiin itti gadi ba'aa dubbadhaa hin sodaatinaan. Oromoon Oromiyaa mootummaa hin qabaatin waggaa 3 bulaa jirti bara. Waggaa 3 kana keessatti aleellaa hedduutu irra gahaa jira bara. Qaroo dhabne qaroo keenyatti wareegame qarootti dhabne ilmaan Oromiyaa keessatti qaqqaalii hedduu dhabne manneen barnootaa amma godinoota Wallagga lixaa yoo fudhatamu walii gallisaa Wallagga qellam warra gudur Wallaggaa dabalatee raate Wallagga guutummaa guutuutti manneen barnootaa barataa jiran tokko keessa hin jiru.